taati tuni gadin dura sanyi bagana kan lufti akkasuma ibra dubatte tabiti achi abba moti yo video ba'uu hin dandeenye nama video ba'u tokko nu fidaati aliisa bitatillee waan qabdu xumuradhu video nu bayi warri seertan hundi warri waa daagatanus video nu ba'a abba moti account post toch account Kenya waan nama sodaachisu miti lamaan sini galee waan nama sodaachisu ko jiru biyya lafaan account Kenya Udah orang mati barbaaciftu naan jedhee osin barbaachiftiin postina. Ayyee galatu. Muwee galatu. Warri Itoophiyaan uqora ammoo akkaawuntiin mu jalatti. Warri akkaawuntii Itoophiyaa jalatti. Ulfaadhu tani. Kanaafuu bineeldi rabbiin isin alaaffisu tiktan qabdan keessa bira kaa isin akaa'u rakkoo sana rabbiin irraa godhamu. Rabbiin dandeessaatiin kana saboodaa nu haa godhu. Kana gartee tarraa boodaa rabbi haa godhu. Kana booda rabbii wal dura milkaa'inni gurguruu. Galgala ifama usbaba hawaasa keenyaaf haadha qabnu waan biraa hundatti deebinaa amma waan rabbi isin ilaafisu warri dadhabdanis warri nu wajjin turtanis galatooma usbaba galatooma warri immoo nutti hin dhufin har'a nu koottaa obboleeyyan keessan dhaqqabadhaa haa dirmannu hawaasa keenyaaf beelawaa keenya beela haa baafannu Rabbiin bakka qorra baftan guddoo bakka isin haa buusu sadaqaan ta'u obboleeyyetti sadaqaan tampoon fi sadaqaan sarmumaati sadaqaa qeebalamtu rabbi isin haa godhu jabaadhaa rabbi isin haa gargaaru if duuban deebiinaa inshaallah hundaan injifannaa ammaaf hanganumaan jaati gargaarsi eegalame sagantaa gargaarsaa eegalaa jalqaba. Dhiifama tokko sanyii gadaan tokko dhiifama wajjin sanyii gadaan carraa kennine eegalla. Akkaawuntii ta'e inni ta'e inni tarmu jala qoramuu jira tan jechuu fedhe muwaaziin kun akkaawuntii inni qortuun tami. Miitu godha. Muwaazii. Ayyee. Argeera muwaaz. Ha? Akkaawuntii ta'e naani. Koy muwaaziin nan blookiin godha. Warra moodii sana qabda xaqlaallaa keessan isin irraan fuudha warra biyyoo jedhe. Hunda keessan. Waan irraa fuutee binaamin hin jiru. Maal naa eeguuf iyyuu fudhattan harka. Jechuun hin barreeffame. Obsa yoo jiraatte akkaawuntii poostii godhi. Akkaawuntii kooppareetiivii ta'een poostii godha. Ani nakki isiin itti obbaatiin beeka. Namni sun malee tadhibii qore waldamni akkaawuntii waldaa hojii gamtaa Oromiyaa. Daldala Itoophiyaan qabdanu? Daldalaalee laakiin itti as baasuu feene. Laaka daldalaas maxxansaa namni caalu namni harki caalaan kan isaa mijatu daldala utuu kan Oromiyaa baafatee gaariidha harki caalaan naggaadeen amma ijoollee maallaqa dabarsanu yeroo namni Oromiyaatti kenne torban tokko torban lama tursubbo ka daldalaa kana irratti xaq godhanii amma galchu kanaafi akkaawuntii goraanuu eegaa sanyii dubbadhati bilookiin godhati. Ayyee galatooma ulfaadhaa ani mana akka tasaa osuma TikTok irra deemu mana abdii Abba Abdii jala dhaqee waa'ee walloo haasaa ture uumaa achi jala deemaa jechaa ture. Rakkoon egaa Oromiyaa keessa lafa hunda jira hedduu nama gaddisiisa waan Oromoo waan qabanii gaddiisan isaa nama wallaalchisa. Waan hedduu nama gaddisiisu koomentii tokko tokko isa jalatti dubbisaan jira. Keessattuu ijoolleen gara walloo fi ijoolleen gara giddu galeessa tuulama immoo fatiinaan isiniin jedha maalinnaan koomentiin tokko tokko xiqqoo kan komii qabu as jalatti argaa jirra lubbuun dhumaa jirra akkamiin akkana nuti calliftan kan jedhu argaa jira. Egaa amma gargaarsi kan guuramaa jiru gargaarsa uummata keenya Booranaatiin natti fakkaata. Jechuun waan abdii biraa dhaga'ee dhufee fi asitti dhaga'ee gargar waan natti ta'eefi. Kanaafi aga dandeessan immoo uummata keenya wallootiifis sagalee nuuf ta'a. Uummata keenya naannoo tuulamaa jiranis eegalolle irratti banamee torbe 3 olidha. Isaaniifis sagalee nuu ta'aadha. Eegamanni irratti gubachuu jalqabee namni eegabukka'uu jalqabee tureera jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa waan Oromoo kana dubbachuun jechuudha. Kanaaf waa'ee walloo kanas haga dandeessanii waan lubbuuti waan ta'eef osoo yerootti kennuu baattanii gaariidhaan jedha. Galatooma diina keessatti marfamaniiti kan isaan jiranii. Yeroo hundumaayyuu rakkoo hamaa yeroo soomanni ga'u yeroo hundumaayyuu lolli irratti labsamu kanaatiif waan kanas wanti qalbii keessa nu gashaachuun barbaada ulfaadha. Mube meseji si ergee jira laalladhu meseji kan kenna. Ayyee galata kan taataa eegallu
Uummata keenya naannoo Booranaa keessatti warri feesbuukii koo fi peejii qabdanuu dhaxxanii suuraa nama gaddisiisudha. Loogiin kun inni guddaan ergasii 100,000 jiru suni kana jalaa gubatee fi waan akkasii agarsiisuudhaani yoo nama agarsiise ammas na jalaa gubata. Gubachuu isaa rakkoon qabu bor immoo gara deebineetti uummataa sagalee taa'an dhabnaadhaa fi suuraa dhiifne. Kanaaf abbaa abdii lakkoofsa tokko barreessime. Abbaan mootii achi jala komentiin osoo dhuma komentiidhaan sin ol barreessee gaariidha. Komentii kan akkaawuntii sirriitti. Warri raachuu taphataa jira maal hojjetan? Akkaawuntii isaan ilaalisanii barreessee jira. Dhageessanii gaafatamaa raachuuti miti abbaa taphataa jiru kan naqee jala taa'ee jajjabeessu isinii miti yeroo gargaarsi jiru. Ofumatti nam tokko maqaa nama tokko jalatti naan barreessina. Afaan takka dubbadhamu be. Dhiiroo nuti kaasee wal geenyeef uummata keenya gargaarra jennee malee rakkoo addaan qabnu. Nu Walloorraa rakkoo addaan qabnu, Wallaggalraa rakkoo addaan qabnu, Booranarraa rakkoo addaan qabnu. Dhiiroo walii haa hubannu. Barnuuti illee warri saba keenya gargaarra tarii beesee takka uummata keenyaa buufna jennee uummata keenya gargaarsifna jennee as teenna malee an hujii qaba. Namni kun hundi hujii mataa isaa qaba. Walla foon keenya akka taateen beenna nu gargaarsa kana itti qabnee jennaan as teenna malee walloon ofirraa dhiibnee miti yaa saba. Walloon ofirraa dhiibnee miti. Maa warra gastii banee taphatu kan leencatti ooftan san waamtanii finni asitti. Haga nu warra uummata gargaaruuf as taa'u nu cinqitan. Mataa nu nyaattan. Warra achiin leencatti ooftan san maadhattanii wallo gargaaraan jenneen. Hai. Wallaa goosaa akkasii isin hin beeku. Deemaa raachuu fida. Deema warra leencatti kudhanitti ooftan san waamaa fida asitti. Nu waan akka gargaaraarru akka garaa laafnu waan beektaniif asin mataa nu dhukkubsuu yaaddan. Beenaati. Gastii ijoollee Oromoo bante hundarratti akka wallo jettan kana wallo jedha. Ani Baalee dhaladhee guddadhe. Wallaggallee fin dhaabadha, Wallollee fin dhaabadha. Hafeen beeku keessa akka biraatitti. Hai. Maa mataa nu nyaattan dhiiroo, maa waliin beennu nu. Annama Booranaati miti bara Oromoo. Jaallattee jibbitee warra sirraa geemii macheesse jechuudha ana dabalatee. Jaallattee jibbite amantee dhiibte. Hadhas gargaarsa Booris gargaarsa jedhee mufataaraam. Uummanni hadhas gargaarsa Booris gargaarsa namni waan kana garatti tookitti fide tokko isa jedhamee balleeffamuu fandeemaayyuu. Rabbi siya balleessu buu jalaami. Akkuma wallaahi numa dhageeffadhaa waan sirriitti hin badu. Wallaahi nu nan profit ani an dhageeffadha ani wallaahi Abbaan jala nam tokko bu'aa miidhagduu keessa abbaa mootii keessa nam tokko bu'aa nama lama amantii nama tokko ittiin ga'a. Taraa wal galchitu miidhagdu dabaree wal galchaa ishii isintu wal beeka waan ta'eef dabaree wal galchaa yoo nama argite jalaa bu'iiti deebii ishii ati nama jechuun amma abbaa abdii galcha. Abbaa abdii lakkoofsa tokko barreessi. Aywa abbaa abdii kadaabaa kamattaa hadha tun sillaanii wallaahi dhufee seenuu gooti jechuudha. Sorry kadaabaa kamattaa. Abbaa abdii viidiyoon nu gabbaa'e. Kamattaa kan እንደዚህ ከቦታ uummata keenya gargaaruun waajjirri. Abbaa abdii wallaahi sina yeroo nan dhaqi taphadhu xiqqoo sii dhufne puush goona yeroo siin jedhu dhufee sarchi godhee yoo xiqqaate walakkaa isaatti caala seeki. Wallaahi dhaazib hin seenneti. Amma ijoolleen abbaa abdii laayifiirra jiran dhiisaa abbaa abdiin dhufan jedheni. Kadaabaa kamattaa hadha tuullaalin bannaa. Wallollee maradda baati. Ijoollee walolleeyyuu. Walollee miidhagu. Amma viidiyoo as beekaa akkuma jirtutti. Mucoo ishee qottame. Galatoomii abbaa abdii anillee achiin tureyyuu isatu xichaa ture baay'ee waan gaarii hojjechaa jirta akkanumatti sitti baru ulfaadhu. Ibraan illee jechan itti siibsuun qabu dhugaa dubbachuuf yeroo hundaa gargaarsa Oromoo kanarratti hirmaannaa ati qabdu mubee egaa durumaanuu beekamaadha. Lama goota viidiyoo mana addaana. Lama goota viidiyoo mana addaana oofta akkasumas. Jimaa fidatteettaa? Abbaa abdii jimaa fidatteettaa? Waa hundi qopheeffadhee dhufeetiin jira bakka.
Anis qophii Haga lafti bariitu tattaafatu. Aga lafti bareedu waadaa gallee aniifatti. Haga anaaf sii qofti afnutti jechuudha. Yalla. Uummata keenya kabajamoo ammas irra deebi'ee siyaasisa sagantaa eegallu. Egaa akkuma beekamu uummanni keenya naannawaa Booranaa warri feesbuukii kiyya ammas irra deddeebi'een isiniin jedha. Warri feesbuukii koo qabdanuu haalli jarri itti uummanni rasaasaan dirooniin hin jilbeeffanne hadha akkasitti beelaan dheebuudhaan akkasitti horii jaraatti wajjin dhumaa jiru. Rabbiin jaraaf birmatu ilaa hubadhaa. Nu amma asirratti tiktook irratti sagalee taane ummata Walloo, ummata Wallaggaa, ummata maali dandeenyee kana hunda dandeenyee taasifnaa osoo hin taane haguma dandeenye dirqama keenya baannaadhaan malee waan danda'amu miti dhugaa. Waan inni jiyoon keessa nu galuu qabu dhaabbanni fannoo diimaa keessa nu galuu qabudha. Kanaaf uummanni biyya alaa jirtanu rabbiin barnoota isinii kenne piroofeesaroota maal jedhamtan doktoroota jedhamtanu adaraa keessan gara dhaabbata akkasitti nu deemaa malee akki biyyi itti jiru akki uummanni itti jiru rakkisaadha. Yoo biraa dadhabdanii uummatuma Boorana kana abbootiin qabeenyaallee gara Shawaa kana uummanni dhumataa jira. Kaan lolaan dhumataa jira, rasaasaan dhumataa jira, kaan beelaan dhumataa jira. Yoo warra rasaasaan dhumatu lakkii gara sana nannu jettanii waa biraatiin nyaataaf dhugaatiidhaan akkuma kaleessa uummanni Tigraay koo Itoophiyaa guutuudhaan lolaayyii nyaataaf dhugaatiidhaan gara ittiin galchinu dhabne jedhaa ture dhaabbanni UN gara ittiin mootummaan Itoophiyaa nu dhorgee jennaan gara Tigraay akkatti nyaata geessu nu dhabnedha jedhaa ture. Booranaan geessutti karaan banaadha nuufa geessu. Dhaabbata kana koo lafaa ka'ee sheexanaa miti. Uummata Tigraayiyyuu dhaqee sagalee ta'e. Eessa jira uummanni keenya? Uummanni Tigraay nun caaltu. Lakkii bodachaa kudhan isin caalti ana siniin jedhe kunoo. Miirree akka uummata Tigraay namni dhaqee uummata kanaaf sagalee ta'u. Kun suuraadhaan jira, viidiyoodhaan jira. Dubartii akka sanatti kuftee jirtu, horiin hirkatti dhumate. Waan nyaatan dhaban miirree eessa jirtu kaa? Miirree nama tokko kam namni nama dhaabbata. Wayitti dhaqee himee manni Wallaggaa akkasitti beelaan dhumaa jira. Kanaaf yoo waa biraa dadhabdan bakka meeshaan barbaachisu meeshaan binnu bakka biraatii waa'ee lolaa keessa maaloo nuun galchu jettan illee dhiisaa rabbi isin gaafata barumsa rabbi isinii kenne hawaasa tuun baratiin isin barsiise hawaasa ofii miilaan deemee isin immoo kophee faashinii isin uffachiise kana qoonqoo isaa qaqqabaanii waa biraa yoo dadhabdan jechuudha. Kanaaf boleewwan keenya sagantaa gargaarsaa eegallee jirra. Mee nu eegalaaga karaa nuu banaame karaa nuu banaanan tokko mee bismillah maal lolaadden ayyee koomeentii ilaaluuttan jira nu eegalaa kaa shaappiin ni jira zalleen ni jira akkasumas immoo mata Walloo dhugaadha haalli isin keessa jettan hamaa ta'u waa tokko wal naman gaafachiisu dhagahaa jirra dhageenyirrasi sagalees gara tiwutariitiin ta'aa jirra ammas intaana waan barbaachisu hundaan isin wajjin illee ni dhaabannaa jechuudha. Akkasumas keenya callisina rabbi sanirra haa jaalatuuti waan dandeettan sadaqadhaa diqqaattuu guddadhuu hin jedhina. Mee mubee anuu jalqabaati doolarii 500 naa kafalii. Doolarii 500 namni barreessu jira nama barreessu qopheessaniitu miidhagdu. Ni jiran ijoolleen jala ni jirti. Ayyee warri jala jirtanu barreessaa jirtanu miidhagduu doolaara 500 jettee jirti. Mubaarik Musammaa doolaara 200 galmeessa yookaan immoo qarshii Itoophiyaa 20,000 barreessaa asuma eegala. Anallee doolaara 200. Irraa bariisoo doolaara 200 galmeeffadha. Mubaarik 200, Ibraan 200, miidhagduun 500. Mubee namni barreessu sun ol bahee barreessu anillee waan anarraa eegamu dubbadheen bu'aa namni barreessu sun iddoon ani jiru obsinee doolaara 100 jette kaashaappiif zeeliin ajalatti barreeffamaa waan ta'eef galcheera nuun jedhiti tan nuun jedhi nuu ibsi ingiliffaan annan jira nanii kaa. Barreessuu irratti sadarkaa inni danda'a. Barreessuu irratti. Maal jette?
Abbaa Abdii maal jedhu? Barreessuu waan namni kenne mara barreessuu bakka takka booda akka isin. Barreessaati. Yaa. Atis barreessa rakkoon walitti ergitaa miidhagdota eegaa. Atis barreessi. Kajalee jirtullee of hin dagatin barreessi yoo abbaa Abdii achi garagale. Nu jala ba'aa waan ta'eef isin lammanuu barreessaa. Barreessuu jirti uummatii hedduu jalaan barreessuu jirani. Ani dubbadheen bu'a. Bakka koo kana namni biraa dabalamu nama lama ta'anii herreegicha waliin barreeffamni qixa ta'uu waliin herreegu jechuudha. Abbaa Abdii fi nama biraa gashi. Ni jira mucaan biraallee jalaan obsaan. Laala kan barreessuu rakkoo tokko qabu jala jira namni tokko abbaa Abdii irra jira rakkoo qabu taa'ee numa barreessu jalum. Abbaa Abdii viidiyoon nu gabbaa'e please darake. Ani doolaara 200 nani erga maallaqa akkaawuntii biyyaa irratti Sanyii gada. galeen hin jiru. 200. Mootii mootummaa doolaara 200. Akkasitti si beenna. Nu jiraadhu wallaahi. Abbaa Oromoo. Sanjii koo akkas uummata hubachiiftee jirtaa waan sanyiin siniin jedhanii kaatanii eenyunuu nuyi walqixaa eenyunuu kutaan Oromiyaa 11 karabbiin akka argu wallaahi dhaadhi. Raachuu galchi nan bu'aa fi raachuu galchi. Ishi tole. Jabaadha. Okoy ta'i sanyii keenya ta'i turi ana addu kana keessa jira. Angaan ana biyya kana bu'a. Ayyee haga mana keessatti haalli isaa biti. Ummata. Sanyii gada. Al tokko raachuu galchee keessanii hojii wayyaa jajaa alii isaa biti buutee keessi deebisa mana gahi viidiyoo bahi. Yalla mana gaheera naan jedhi. Naaf narra bilbilan. Seera raachuun. Waa tokko dubbadha raachuu galchee keen waan tokko meera raachuun. Ummata raachuun lakkoofsa tokko dhaaba barreessu itti maame. Raachuu jirta. Raachuu lakkoofsa tokko barreessi. Argaan jiru meera raachuu lakkoofsa tokko barreessi. Tokkummaan doolaara 200 jechaa jira. Tokkummaan kan Oromoo ka jedhu doolaara 200. Barreessaa warri barreessitan. Ziyoo kan jedhu Masfinidha maqaansaa birri 1000. Raachuun meerree warri raachuu dhaafota meerree raachuun. Masfintii birri 1000.